Ashamaa kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii warroonni addunyaa irratti argamtan akkasumas obboloota koo kan biyya keessaaf kan biyya alaa jirtan hunda keessan nagaan koo kan kabajaa kan jaalala bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'uun isiniin jedha. Ana obboleettiin keessan nagaa kooti isinis akka nagaa guutuu qabdan Waaqayyo biraa abdiin qaba. Warroonni mana kootiif haarawaa taatan like, share, subscribe gochuun karaa maatii kootti akka dabalamtan asumaanan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Warroonni immoo YouTube maatii koo taatanii hanga guyyaa har'aatitti nafaana jirtan guddaanaaf galatoomaa isiniin jedha. Na warroonni mana kootiif haarawaa taatan like, share, subscribe gochuun karaa maatii kootti dabalama. Akka waliin guddannu akka waliin bakka guddaa geenyu homaa shakkii tokko hin qabu isiniin jedha. Warroonni ganaa jirtanillee jajjabaadha isiniin jechuu jaaladha obboloota koo. Ifama garuu xinnoo qofaatu na qabe haala qilleensa kama beektanii qilleensi biyya keenya ka hundi keessanuu ni beektu. Kuuwwan immoo warri galtanii argitanii deebitanis jirtu warri ganaa itti galuu heddanillee jirtu waan ta'eef qilleensa guma xiqqoo keessaa ba'anii turanii itti deebi'aniif sirrii miti xiqqoo. Innaa ifama isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan wantoota tokko waa'ee jireenyatii wal qabsiisee namoonni tokko waa hedduudha kan dubbatamaa jiru miidiyaa kanarratti. Ni beektu obboleetti keenya akkuma nama kamiituu biyya namaa kana deemtee hojjetattee biyya ofiittis deebitee kan nagaadhaan nama galchullee kan immoo YouTube bakka yaada sanillee nama ga'ee nama deebisu Waaqayyo waan ta'eef inni immoo Waaqayyo nagaadhaan ishii deebisee jira. Haga biyyatti galtee illee haala kam keessa kirtu viidiyoo yeroo baay'ee waraabdanii argitanii. Yaa ta'uyyuu malee jireenya ilma namaa keessatti jireenya kee keessatti murteessaan mataa keeti. Erga murteessitee wanta tokko itti seente wanta sana ga murteessitee itti seente mooyyutu miidiyaa miti wanta san guyyaa tokko jettee murteessitee itti seentulee miidiyaa mari'atteetii miti jireenya kan godhattu. Maatiin keenyas haala ittiin guddisanii haala itti yeroo kanaan dhugaan haala miidiyaa wal qabateetii miti. Yeroo keenya ta'eeti wanti marroo malee. Yaa ta'uyyuu malee jireenya kee keessatti immoo akkuma jibbi jiru jaalalli jira. Akkuma jaalalli jirus immoo jibbis jira kana beekuu qabdan. Inna miidiyaadhaan mari'attee osoo hin taane mataa keetiin mari'atteeti guyyaa itti seentu sunis. Sanumaayyuu ta'ee obboleettiin keenya kuni haa ta'u ilma namaa ta'ee kan hin dogongorre hin jiru. Tarii dogongora irraanillee ta'uu danda'a wanti kuni. Inna jireenya keessan keessatti murteessa mataa keessaniidha malee murteessa nama biraati miti. Akkuma guyyaa duraa jaalalaan walitti seentanitti akkuma guyyaa duraa immoo wanta marii walitti seentanitti yoo dandeessan ofii keessanii mariidhaan abbicha wajjin dhimma qabdanii mariidhaan wal furuu akkuma duraati. Yoo dadhabdan immoo hiriyyaatu jira, obboleessatu jira, obboleettitu jira. Yoo kanarra tare firatu jira, maatitu jira. Yoo kanaan dadhabamis immoo karaa seerati jira malee miidiyaa irratti ol ba'anii akkanan ta'ee akkana na godhee abbaan manaa koo akkanan ta'ee hiriyyaan koo akkana na godhee kun faayidaa tokkollee hin qabu. Tokko kasin geenye kasi geessullee viidiyoo irratti waraabdi. Waa'ee keetirraa haasofti. Kanarra immoo ilmi namaa tokko gaaf jireenya godhatu akkuma dura isinitti hime ofii isaatiidhaan murteessiti malee namaan murteessiti miti. Miidiyaan mari'ateeti miti. Miidiyaa miti immoo kan jireenya namaa ta'u. Keessafuu jireenya keessan miidiyaa irratti baaftanii waa'ee hiriyyaa keessanii waa'ee immoo jireenya mana keessanii homa kamuuyyuu wanti miidiyaa irratti ba'u fi wanti miidiyaa irratti hin baane garaagarummaa qaba. Keessafuu jireenya keessan jechuun umrii keessan kennitanii hiyooti keessan kennitaniiti kan jireenya keessan jiraachaa jirtan. Isa kana immoo miidiyaa jechuun waan xiqqaa miti kan isin laalu kan immoo faayidaa tokkollee siif hin buusan. Faayiduma takkallee siif hin buusan jechuudha. Kun asii sirratti liivii waraaba sun achii sirratti liivii waraaba. Kun asiin immoo waan biraas hin jedha sun achii waan biraas hin jedha. Kanarra furmaanni tokko mataa keeti. Yoo dandeesse abbicha sanii waliin teessee akkuma duraatitti fudhachuu yoo dadhabde immoo
hiriyaatu jira hiriyaan gaachuu sanirra yoo tar maati jira firatu jira sanirra yoo tar seeratu jira akkanumatti ol ka'anii akkana wanti kun garuu ani akkanatti fakkaatutti micayo abashaa kan jedhamtu yeroo wayishiin sunillee akkanatti dhan firaankii hojjetaniiti abbaa manaa daa'ima biraa qabdi jedhanii hundi keessanuu dhageessanii turtanii booda lafaa mooyyitu wanti sun firaankiidha jedhama. Kunillee garuu ansanna fakkaata yoo garuu akka ishiin haasoftuutti firaankicha illee fakkaatu yoo garuu dhugaas ta'e biyya namaa kana keessatti dadhabdeeti kan dhufte micayyoon tuni obboleettiin keenya kuni namni biyya namaa kana keessatti kama argitanii bu'aa bayii hedduu keessa dadhabbii hedduu keessa tareeti kan immoo carroometu maatii ofiitittuu deebi'a kan carroometu immoo iyyuu biyya ofiitii fi fira ofiitittuu deebi'a. Meeqatama achi buuteen dhabamu meeqatama immoo iyyuu kan du'aan isaatis jiraan isaatillee dhabamu obboloota koo ishiinuu carroomtee biyya ofiitittis galtee maatii ofiitittis galtee guyyaa kana immoo iyyuu guyyaa itti tasgabbooftee dadhabbii ofiitti baatu malee guyyaa itti boossu guyyaa itti immoo iyyuu cinqatii biraa keessa seentu miti cinqatii kan biyya namaatu nama gaakama beektanii yoo dhugaas ta'e rabbiin kara furmaata maaliif inni wanta hunda danda'a waan ta'eef furmaata ishiif haa godhuun jedha yoo garuu wanta kana kan sobanii too firaankiidhaaf akkana godhan ta'e laphee nama hedduuti isaanitti caba sirrii miti jireenyi kan itti qalladamu miti jireenyi kan itti qoosamu miti jireenyi kan miidiyaa irratti ba'anii ittiin lallabamu miti jireenya jechuun jireenya dhuunfaa. Dhaamsanaan akka obbolummaatitti isiniif qabu obboloota koo homa fe'es ta'u miidiyaa irratti wanta akkana baaftanii ta'u bu'aa tokkoon qabu waan ta'eef jechuudha miidiyaa irratti baaftanii hin dubbatina akkanatti hidhanii furmaata jiru ofii godhachuu isinii wayya. Inni homa fe'illee ta'u yoo dandeessan kophaatti furachuu yoo dadhabdan maatiin gaachuu malee miidiyaan bu'aa tokko isiniif hin qabu maaliif hundumtuuyyuu isinirratti viidiyoo waraabee wanta hin taane malee bu'aa tokko isiniif hin qabu. Garuu jireenya keessatti wanti yeroo hedduu shamarran keenyarra obboloota keenyarrallee miidhaan gahaa jiruun biyya namaatitti kan gubatanii dhufan caalaa asittis immoo iyyuu dararaa san lama isaan kan argamu sila yeroo kanatti ishiin wanta maraanuu jechuudha yeroo itti boqonnaa fudhattu haa ta'u rabbiin jenne garuu dhugaanis ammallee dhugaa ta'ee fi wanti kun firaankii ta'e dhugaan kan jirtu rabbi harka wanti irraa beeku tokko hin jiru maal ta'eef wanta ati ragaas baatu wanta ati ragaa irratti baatu wanta ija kee rabbi si uumen argiteedha wanta haasa'amu malee wanti ija kee kiyyaan argille hin jiru waan ta'eef yoo dhugaa kan ta'u ta'e furmaata shiyaa barbaadu rabbi yoo firaankii kan ta'u ta'e garuu sirrii mitiin jedha hooma ta'e wanta akkanaa kuni obboloota koo warroonni gana jireenyaafis taatan warroonni keessa jirtanis hooma ta'e wanta akkana karaa miidiyaatitti fiduun qabdan jireenya dhuunfate malee jireenya miidiyaa miti. Sila ta'eefu ofii keessanii furmaata itti godha akkuma dursa yeroo jaalalli jiru mariidhaniidhaan yookaan immoo wantuma ta'eenis seentanii miti akkuma gaafa duraa sanitti ofii keessanii fixa malee karaa miidiyaatitti fiddanii miidiyaa irratti wannoo jechuun anaaf garuu fudhatama hin qabu gama kootiini akka kootiitti jechuudha. Ispeeshaalii wanti itti yeroo hedduu jireenya namaa diigu tokko ofitti amanamummaa dhabuu haasaa namaa funaanuu haasofni nama gargar fageessa jireenya namaatillee diiga keessaafuu namni yeroo kana jireenya ofii dhiisee kan jireenya kiyya maaliin beekne kan jireenya ofii duraa duuba hin beekne jireenya nama biraa keessa galeeti jireenya nama biraa sallaaqa jechuudha. Kanaafuu wanta akkasii dhaga'uun qabdan jireenyi keessan keessatti jireenya keessa sintu murteessa sin lamaantu murteessa malee nama biraa jidduu keessa wanti jira. Ol dhabdan taananu sin marii furuu qabdan dadhabdan taanani hiriyyaa qabdanitti malee maatiin jidduu keessa seenuu qabu. Kan maatiin dhaga'ullee jira kan maatiin hin dhageenyes jira malee har'uma wantuma xiqqaa irrattis wantuma guddaa irrattis maatiin dhaga'u hin qabu miidiyaa dhiisati jechuudha. Tokko arraba keessan jecha afaan keessan keessaa ba'u keessafuu eeggachuu qabdan jireenya keessan keessatti. Maaliif yoo jettanii jechi tokko
ilmi namaa tokko yeroo dubbatu sanitti haa aareetillee dubbatu aareetillee dubbachuu haa baatu yeroo sanitti wanti inni dubbatu jechi yeroo tokko jechuudha tola ati baroota hedduu dabarsite balleessa jechuudha arrabni keessatti arrabni akkuma lafeen qabu lafee nama cabsa jedhasani lafee nama cabsa arrabni onnee nama madeessa deebi'aniitillee fayyuu hin danda'an sila kana ta'eefu jecha wal eeggadha jecha hin taane waliin jedhe namuma kamiif immoo jireenya keessa osoo hin taane kan jireenya keessaa irra guddaallee ta'u namuma kamiyyuu ta'u jecha badaa jechuun hin qabdu jechi inni garuu lafee hin qabu garuu lafee nama cabsa waan ta'eef dhaamsinaan akka obbulummaatti isinii qabu kanuma wanta kam keessattuu wal dhabdanis taanan jireenya keessa fiddanii asirratti haasaachuun asirratti akkana godhe sintu wal jaalate sintu waliif ta'e duras malee miidiyaan mari'attanii miidiyaan jaaladhu jedhee akka maatii keenyatti soolaalee deegii yeroon keenya wanti marruyyuu bakka har'as borus sunis wantuma biraa sinirratti haasa'u sirrii miti gama kootini na jireenya keessan akkuma yeroo duraa mariidhaan wanta hundaan waltaatanii itti seentanitti sinimti waltaatanii jireenya keessan ooffachuu hin danda'amne taanaan immoo iyyuu furmaata keessan akkuma gaafa duraa jaalalaan walitti dhuftanii akkuma guyyaa duraa sanitti furmaata keessanillee sinimti lamaan barbaaddachuu qabdan malee miidiyaa furmaata naa fidaa kun fudhataman qabu waan garuu gama kootini warroonni jireenya keessan keessatti wantoota garagaraatiin hin beekamu ilma namaa ta'e namni dogongorra hin jiru dogongorame immoo iyyuu furmaata jiru gattaa'anii mari'atanii waliin furuudha malee miidiyaa furmaata naa fideedhanii miidiyaa irratti ba'anii akkas na godhee akkas ta'ee akkanan ta'ee kun sirrii miti maaliif dhaloonni boruutis maal sirraa baratare jibba barataa viidiyoon har'ammoo YouTube miidiyaa kanarratti fiddanii maxxansitanii hanga sin lubbuun jirtanitti lubbuun jiraattanii dhiiftaniittis viidiyoo sun yoo sinaqxanii dhammalee achumarra ta'a boru dhalli keessan arguu danda'a wanta hin taane immoo YouTube wanta miidiyuma kanarratti wanti hojjettanii wanta barumsa qabu wanta immoo YouTube faayidaa har'aa tanaaf jettanii faayidaa boru argamte abamtu tanaaf jecha wanta nama gaddisiisu hin hojjetina wanta immoo YouTube bu'aa hin qabne hin hojjetina wanti miidiyaa irratti hojjetamu jira wanti hin hojjetamne jira olma ka'anii miidiyumaan hojjedhaadhaaf wanta hin taane hojjechuun sirrii miti waaqayyoonis walitti dhufta jireenya har'aa kan har'aa argamtee boru dhabamtu tanaaf jecha immoo YouTube galgala keetis uuma keetis ofitti gaddisiisuu hin qabdu wantoota akkasiitirraa of qusadhaa nyaanna har'aa kanaaf jettanii muki nyaanna har'aa kanaaf jedhanii kana gochuu danda'u ijoolleen kunis wanti miidiyaa irratti ba'anii haasanii fi wanti immoo YouTube dhuunfatti haasaan garaagarummaa qabu. Inna wanta hojjettan kam keessatti hanga danda'ame hanga beektanirraa wanta hin beekne fidaa miti wanta beektanirraa wanti dhaloonni boruutillee sinirraa barachuu danda'u wanta dhaloota boruutiifillee fakkeenya ta'uu danda'u wanta immoo YouTube uummataafis faayidaa qabu wanta namni sirraa baruu danda'u wantoota akkasiiti malee wanta jibba sirraa dhaalan wanta immoo YouTube wanta hin taane sirraa baratan wantoota akkasiitirraa of eega isiniin jechuun jaaladhaa obboloota koo dhaamsi koo har'aaf isiniif qabu kanuma hunda keessanuu warroonni biyya namaa keessa jirtan warroonni biyya keessa jirtan hunda keessanuu guddaan isin jaaladhaa iddoo jirtanitti fayyaa nagaanaaf ta'a iddoo jirtanitti waaqayyo si faana haa jiraatu isiniin jedha wanta akkanaatirraa immoo YouTube wanta hamaarra keessafuu ijoollee biyya namaa kana keessatti duddaa citanii galanii wanta hin taanedhaanii isamuun isaanii jeeqamu wanta akkasii rabbi isinirraa haa qabuun isiniin jedha obboloota koo hunda keessanuu isiniin jaaladha iddoo jirtanitti horaa bulaati deebana aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa fayyaanaaf ta'a isiniin jedha viidiyoo kana like share gochuudhaani warroonni maatii koo hin taane immoo karaa maatii kootti akka dabalamtan kabajaadhaan isin gaafadha fayyaanaa ta'a wantoota akkanaatirraa rabbi isin haa eegu isiniin jedha bye bye.